nagaa waaqayyoon dakeessaniif haa ta'u mucaas gubbaatti argaa jirtan kan maal akka isheen jettuu fi maal akka isheen dubbattu afaanuma isheerraa dhageenya sheer godhaati namoota foloo gurguddaa qabanii fi sagaleen isaanii dhaga'amuu danda'u biraan akka geessan abdii guddaan qaba namni hin rakkataa namni akka mucaa kanaatti nagaddiisee hin jiru jechuudha. Innaa kanaafuu sheer gochuudhaan namoota foloo gurguddaa qaban biraan gaa afaan isheerraa dhageenya namni kamiyyuu utuu hin dabarsiin dhaggeeffachuu qaba. Gimbii kan duwwaa lama kanaan jiraadhu Zawud keessaa qabdi. Dhaggeeffattan ittu maqaan ishee Ayyaantuu Zawudee Abbashuu jedhamti. Ganda duwwaa lama Gimbiitti dhalatte amma Zawudiin jirti. Na waamtee lafatti na rukuttee morma koo micciirte jettee mucaa kanarra dubbii hamaatu ga'ee jira. Namoonni Zawudii keessa jirtan iddoo kaafti jedhamu jira jechaa jirti. Akka qaqqabdan isiniin jechuun barbaada. Namootatti sheerii gochuudhaan mucaa kana qaqqabaa. Namni gaafa lubbuudhaan du'e gaafa lubbuudhaan bade namoonni keenya irratti dubbatu hadaraa rabbii mucaa kanaaf haa dubbannu mucaa kanaaf fala ta'e haa kenninu sababni isaayyuu gaafa ishee waan tokko taate asirraa dubbachuun keenya hin hafu waan ta'eef keessumaa mucaa isa Riyaal jedhamu tokko isa waa'ee Saawudii haasa'u tokko isa biraan ga'a tarii fala gochuu fi danda'a waan ta'eef kanaaf namoota foloo gurguddaa fi namoota fala laachuu fi danda'anitti akkasiin sheer gootan namana. Ai carraa shamarran keenya maaliif ta'e garuu carraan keenya obboleettiin keenya asii viidiyoo ishee agartanii irratti sagalee isheettis akkasuma obboleessi keenya dabarsee jira. Madaamin ishii intumtii manatti tumti jechuudha mana keessatti dararaa hedduu irraan ga'aa jirti akkuma sagalee ishee dhageechani baay'ee dubbatteetu hin dandeessu na tumtii harka na micciirti. Jechaa jirti maaloo na dhaqqabaayii jechaa jirti obboleessa kanatti himatteerti jechuudha. Jireenyi biyya ormaa wanta nun goone hin qabu. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessa kan biyya alaa bakka jirta itti nageenyi waaqayyo isin haa baay'atu akkam jirtu kan obboleettiin keessa nagaa guutuun qaba galata waaqayyo isinis baga nagaa naa taatan baga jiraatta isin jedha. Egaa kan warroon immoo chaanaala kee afaaraa taatan sabskraayibii gochuun maamila keenya ta'a isin jedha. Egaa obboloota kooyi akkuma viidiyoo irratti sagalee micayyoo tanaa dhageessanii micayyoon kun kan jiraattu Saawud Arabiyaa keessaa immoo alkartiin jirti. Ijoolleen akkasuma namoonni micayyoo kana baasuu dandeessan sagalee isheettis dhageessanii jirtanii micayyoo kana madaamin ishee dararaa hedduu irraan ga'aa jirti jechuudha. Akkuma itti fufeetti jira ijoollee keenya akka dararaa jiranii. Viidiyoota hojjennu irratti dhagahaa jirtanii dhugaa rabbii dubbachuudhaaf adaraa obboloota koo dhugaa waliin qoodinaa adaraa keessan akkuma amantaa keessaniiti waliin qoodinaati hundi keessanii waliin mirmadhaa sheerii waliif godhaa akka sagaleen micayyoo kanaatillee dhagahame micayyoo kana jalaa oolchina siniin jedha kunillee dhaamsa kooti jechuudha. Anis akka obboleettii tokkootti akka nama biyya tokko keessa jirutti jechuudha. Maaliif micayyoon kun obboleettiin kun akkuma anaati akkuma si'iiti nan dalagadha jettee biyyaa baate malee biyya ormaa keessatti dararama yookiin madaamina tumteetteeti miti. Haa ta'uti garuu mana tokko gaarii jira mana tokko badaa jira. Egaa ta'e immoo ka dirqama wal dhaqqabuun keenya waliin mirmachuun keenya jechuudha. Lammiif kafana kan jedhasani akkasuma waliif haa mirmannu obboloota koo adaraa keessan iddoo amantaan kutaa waliin qoonne obboloota keenya rakkachaa jiraniif sagalee haa taanu akkasuma yaa baasnu siniin jedha. Dararaan kun hanga yoomitti akkanatti obboleewwan keenya jiraanna hanga yoomitti biyya ormaa keessatti dararamaa tumamaa reebamaa qalamaa jiraanna biyya ormaa keessa dhugaa waaqayyoo jechuudha. Hedduudha ijoolleen keenya mas baay'ee dararamaa jira. Guyyaa guyyaadhaan kama argaa jirtan akkuma viidiyoo hojjechaa jirru guyyaa guyyaadhaan kama argaa jirtan kana jechuudha. Dhugaa waaqayyoo baay'ee nama gaddisiisa ijoollee keenya jechuudha. Dallaalli asitti fidaa asittiin arraaggafaa asii namni takka takkaan fudhata gaafa fudhatanii hoo ijoollee keenya namni dubbatuuf hin jiru gaafa saammanni ta'uuf dide namni mana qayyaruuf hin jiru ijoolleen keenya asitti dararamu jechuudha. Kanaaf jennaan adaraa keessan durallee baay'een sagalee ta'ee ture hojjedhee ture baay'ee viidiyoo irratti hin deeminaayi karaa dallaalatti hin deeminaayi yoo si danda'ame seeraan deemaa jedhee yeroo baay'ee dabarsaa ture jechuudha. Garuu namoonni ammallee ijoolleen akkasitti dallaalaan dhufaa jirtan hin jirtan jechuudha sirriitti jirtan. Garuu dallaalli kun kan biiroo keessatti ijoollee meeqatu rakkachaa jira jechuudha. Meeqatu hojii dhabee maraachaa jira meeqatu hojii dhabee rakkachaa jira dhugaa waaqayyoo sin jira obboloota koo waanuma dubbannu wallaalle dhugaa bakka arginee bira darbuudhaaf
anas biyya ormaa keessan jira bor waan irra ga'uun beeku ofii kooti yoo mana gaarii jiraadhe isaanii kun imimmaan qabu bakka kana ofii kiyyaa bu'e jedhee hoo yoo assaabu maaltu akkanatti dhaga'amu dhugaa waaqayyoo natti beeke jechuudha. Maaliif osoo ana ta'ee maalan ta'a kan jedhu iddoos ijoollee kanaa obbuusee yoo ilaalu hedduutu akkanatti dhaga'ame jechuudha. Siqaayii kanaan akkanatti hojjedhee jiraachuurra biyya kiyyatti karaarra taa'ee kadhachuu naa wayya dhugaa waaqasin jedha obboloota kun odoo keessatti madaamin akkatti na gubde ta'e an halkan takkaan bulu dhugaa waaqaa jechuudha halkan takka maaliif waaqayyoon obsa siniif haa kennu dhugaa waaqayyo ijoolleen akkatti keessattuu madaamin jiraachaa jirtan obsa siniif haa kennu namni garuu obsuutu furmaatadha ta'ullee akka kanatti dararamee jiraachuurra iyyummaa kiyyaan biyya koo jiraachuu wayya dhugaa waaqaa maaliif gaafa lubbuun baate argamuu hin dandeenyu garuu gaafa lubbuun keenya jiraate hojjennes biyya keenyattis jijjiiramuu dandeenya waan ta'eef kanaaf adaraa keessa walii mirmadhaa hundumti keessanii jechuudha maal godhadhee baratu bara keenya ta'e maal duraanis maatiin keenya garuu biyyarraa bahanii nu guddifne numatu dhaloonni amma dhufe kun dhaloota bubbee ta'ee biyya ormaa keessatti olii gadi fiigee har'a lubbuu keenya bakkuma shunkurtii takkuma argannu qaluu adeemu jechuudha innaa kanaaf jennaan walii mirmadhaa adaraa keessan obboloota waliif mirmadhaa odoo mootummaa qabaannee odoo yookiin nama nu dubbatu qabaannee har'a ijoolleen keenya akkaatti hin dararamin jechuudha. Dhugaa waaqayyoo mee guyyaa guyyaadhaan obboloota koo rabbi bakka yoo waan tokko bante ilma agarta bakka ijoolluma bo'oo agarta keessattuu gara tuktukii kanaa ijoolleen baay'ee bo'aa jira jechuudha. Hedduutu bo'aa jechuudha bakka yeroo dhabnee yeroo irratti hojjedhu dhabe malee yeroo ijoollee akkasitti bo'aa jiran jechuudha. Kan keessa nu barreessanii hoo wantoota garaagaraa rakkannee maal goonaa damoosa nuun kennanii maal goona birrii naan kennitu yeroo dhannaan kennitu kan jedhu meeqatu jira. Han birrii dhoogatanii tola hojjiisaa jiran meeqatu jira. Dhugaa waaqas hin jira obboloota koo hedduudha barre gubanne barre madhumaan nu gubate dhugaa waaqayyo jechuudha rabbi maaliif ani nama biyyarraa koottaa jedhee nama tokko yaamu dhugaa jechuun gara dalaala kanaan yaamu jechuudha bakka yoo hin danda'e ofii kiyyaa bakka argee suquufi yoo hin dadhabe immoo bakka haateeche biyyumatti hojjettu waan dandeenyuun gargaarudha bakka maaliif as dhuftee siqaayii arguurra biyya ofii jiraatte yoo carraa barumsa ishii bokkorte yoo karaa waan daldaltu qabaatte hoo maalibboo bishaan qorraa dhugdee maatii ishee wajjin jiraachuu dhugaa waaqa jechuudha as keessatti ijoolleen keenya akkatti siqaayii jiraachuu kun nyaata dhabee kun hirriba dhabee kun hojii itti baatee halkanii guyyaa hojjechuu bakka hojii dadhabee kan jedhu meeqatu jira ijoollee hedduudha jechuudha. Innaa kanaaf adaraa keessa sagalee waliif ta'aa isiniin jedha waaqayyo immoo obboleettii keenyallee harka diinaa keessaa haa baasu hedduu akka nama gaddisiisa wanti ijoollee keenya irratti keessattuu amma Saawud Arabiyaan akka gizee duraatti miti Saawud Arabiyaan banamee waan jiruuf sababa saniif ijoolleen amma Saawud Arabiyaan kanatti deemte jechuudha. Bakka dararaanis akkasuma immoo Saawud Arabiyaa keessatti guddatee jira jechuudha. Maaliif akka ta'e beeku kun duraan amma Saawud Arabiyaa keessa hin jiru jechuudha. Maaliif sababni isaas karaan cufamee jira duraan amma immoo waan karaan banamee fi ijoollee sirriitti Saawud Arabiyaa dhufaa jiru. Ijoolleen hin beekne kun dhugaa ijoollee waggaa 10 fa'aatu dhufa waggaa 11 waggaa 12 sadii kanneentu dhufa jechuudha. Ani namni keenyallee namni biyyaa kun sammuun isaanii agarlikkee hojjetullee natti fakkaatu intalla beduu deemte naanti yasuna dhoofadha itti daa'ima waggaa 10 jechuudha. Mee daa'imta waggaa 10 maal beekti asitti fidanii eessatti daa'ima hojii rakkatu. Nama meeqa as keessatti biiroo keessatti ijoollee xiqqootaantu biiroo keessatti ta'a jedhan. Dhugaa waaqas hin jira obboloota koonna. Kanaaf namoonni keenya warroonni biyyaatillee dhugaa waaqayyo ofii keessanii ilmoo keessanii ofii keessanii iddoo guddaa geessanii waa hunda agartanii ilmoon teessan akka waa agartuun barbaadanii ilmoon teessan akka guddattee boru ilmoo ishee argituun barbaadanii maaliif sa'aatii kanan daa'ima ibaddatti gattan dhugaa waaqaa jechuutti xiqqishuma tan deemneetti bara ala deemneetti daa'imta waggaa 10 akkamitti ala deemte daa'imta waggaa 1 kun akkamitti ala deemu intee daa'imta bakka nama jechuun kan hin beeku jechuun nama waggaa 18 olitti kan hin beeku malee sanii gadi maal beekan dhugaa waaqaa jechuudha hedduu nama gaddisiisa jechuudha. Innaa ilmi namaa kun qarshumaa jedhee ilmoo ofii gurguruu jammare sa'aatii kana keessatti jechuudha. Innaa obboleettii keenya waaqayyoon harka diinaa keessaa si haa baasu kanaafuu sirriitti of eeggadhaa isiniin jedha obboloota koo keessattuu ijoollee haarawaa dhufta ilaallata wanti sirriitti gochuudha. Ijoolleen keessa turre amma waa hunda beekne waan ta'eef humtuu wanta nu dhibuun qabu garuu ijoollee haarawaa dhuftan adaraa keessan of eeggadhaa waaqayyo sinaa eegu isiniin jedha obboloota koo hedduuta kana gaddisiisee viidiyoo kana irratti hojjechuu dhaqe maaliif oduu ala ta'ee maalan ta'a bakka kana bu'ee jedhee hedduu na gaddisiise maaliif walirraa isin barattan adaraa dallaalumarraa hin deemina ani wanna isiniidhaan daraa keessan isiniin jedha hordoftoota kiyyaa warroonni yaada fi qeeqaa qabdan ta'an koomentatti barreessaa hanga viidiyoo